gartee haalan nama ajaa'ibsiifti keessattuu gartee waan politika Oromoo irratti. Akkuma mana kana keessatti irra deddeebinee isiniin jennutti wanni nuti gartee lafarratti ijaan arkaa jirru gara hojiidhaa akka dabartu gartee wanni nuti barbaannu keessattuu politikaan Oromoodhaa ammaan tana kara lama qofatti gartee achi filatameeti jira. Kara lameen sanis warra gartee afaan qawweedhaatiin qabsaawaa jiranii fi warra mootummaarra jiru jechuudha. Okay. Warri biraa ifuma dhiban malee yoo gartee kara tokkotti luuciyan irra wayyaa. So sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Keessattuu waa'ee Osfaanaa tana ilaalchisee guyyaa sabtiidhaa geebaatu ture. Geebni san Alliance Stadiumii downtown karaa St. Paul naannoo gartee Midtown-itti gaggeeffamaati ture. Achitti gaa qophiin san akka ajaa'ibaatti taphatanii achi booda gaa namni hedduun xumura geeba sanii irratti inumaa gartee rabshaan taatee achirraa namni tokko gartee gaa ati ijoolleen gartee bikka teessurraa ceetee isteediyooma dirree isteediyooma irra caca'uudhaan warreen isteediyooma sanii irraa gadduu isaanii sanis ibsanii akkasuma sanitti qophiin sanilleen akka barbaachisatti gartee geebninis nama tiimamu injifateef kannamee fi egaa akkuma gartee sila aadaadhaatti footoodhaa fi agarsiisa takka gartee meedaalii waan kannanii fi kanaan irratti gartee odoon xumuramin istee achirraa ummata gartee ari'aniitu turanii. Kanuma ilaalchisee namni hedduun yaada isaanii karaa feesbuukiitii fi akkasuma isaan sooshaal miidiyaa biraa irratti illee babarreessaati jiran. Dhugumatti namni hedduun qophiin tuni qophii maqaa keenya haalaan balleessaa turte. Namni akkamitti if eeggannaadhaan bikkuma gartee qophiin takka itti gaggeeffamtu odoo rabshaan goone bikka sanirraa akkamitti deemuu dadhabne. Inumaa gartee aadaa uummanni biraa qaban aadaa hamtu barachaa jirra. Tanarraa if eeguudhaatu nurra jira jaanii warreen tokko gartee qeeqa adda addaa banaati jiran. Qeeqni isaan banaa jiran kuni dhugatti gartee qalbii qulqulluurraa dhufe immoo takka ammoo akkanumatti gartee warruma qeequmarraa as ka'e takka gartee waanuma hin taane irratti yeroo hunda yaada isaanii kannachuu faadhaatu jira. Egaa warri tokko dhugatti gartee akkuma gartee aadaadhaatti qeeqni isaan as dhiyeessaa jiran kuni qeeqa gartee bu'uura qabuun fakkaatu. Maaliif namni kuni cinaan isaanii gartee jibbansa adda addaatu keessa jira. Cinaan isaanii akkuma gartee aadumattuu gartee waa hunda qeequu malee akkaataa waan takka itti ijaaran hin beekan. Tanarratti dhugaa Osfaanaan waan takka ta'e isaan sirreessuu qaban ni jirti. Ni jirti. San irratti gartee security isaa taatu akkasuma sanatti qophii tana gartee karaa gartee bareedduutti gaggeessu. Kanarratti jarreen Osfaanaa gaggeessaa jiru kuni irreedduun isaanii professionaalota miti. Irreedduun isaanii kafalamee TVC miti. Irreedduun isaanii volontiiriidha. Volontiirii hojjetanii nama gartee volontiirii hojjetu tokko qeequun hedduu ulfaatti. Takkaa'u gartee egaa nama gartee dhugatti hojii addaa hojjechaa jiru. Odoon taane hojii mataa isaaniis hojjetaniiti tanaas gartee maqaa Oromootiin hojjechaa jiran. Saniifuu hogguu qeeqan qiyaasatti gartee odoo gartee isaan kanaas darbitee hin mufachiifne yaada bareedaadhaan gartee yoo kana gootan silaa gaariidha jechuudhaan qeequun yaada akkasii dhiyeessuun badii takka illee hin qabu. Garuu immoo as baatee gartee akka ifii teetiif bu'uura lafatti ijaartee namni bu'uura san jala deemuu dadhabetti nama qeequunis hamtuudha. Tanaafuu warreen gartee qeequudhaatti hundooytanii waan adda addaa sooshaal miidiyaa irratti babarreessitan dursoo if keessa deebi'aati if gaafadha. Dhaaba kana maal godhuudhaan ture, maal irratti hin gargaaree ture, maalitu irraa irrate jettee gartee yoo gaaffii if gaafate irra hojjaa akkanumatti gartee as baatee qeequrra. Okay? San hunda gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan qabxii biraa takka taniin irraa gartee dubbachuu barbaadu. Wanni gartee haalaan nama ajaa'ibsiisu keessaa torbaan dabre kana Prime Ministerichi Itoophiyaadha. Akkuma gartee hundi keessanuu beeytanitti miidiyaa OBN wajjin afaan Oromootiin gaaffii fi deebii godheetu ture.
kutaa duraa kutaa lamadaa akkasitti gaa kutaa lamadaatis guyyaa sabtiidhaati turte kutaan duraa jimmata turte. Egaa namni hedduun yaada garagaraadhaan irratti dhiyeeffataniitu turan. Nutis yaada gartee garee kutaa duraa irratti irraa dubbanneeti turre. Keessattuu gartee dogoggora seenaa Oromoodhaa seenaa Itoophiyaati wajjin waliin laaquudhaa akkasuma sanitti inumaatu guutumaa guutuutti gartee ija guduunfachuudhaan dogoggora gartee seenaa Oromoodhaa takka immoo egaa nama biraatiif gartee kanumatti kannanii Oromoon akkana turtee fi gartee akkas turte yaanii dubbachuun ummata Oromoodhaatiif waan haaree uumuu oduun taane seenaa teenya gartee akkuma warreen isa duraatis warreen dhugatti gartee rakkoo ummata Oromoodhaa hubatee hin beekne jajallisaa turan sanitti inninis sanuma gartee tarkaanfii san jala deemuudhaan baballeessuudhaaf inumaatu gartee daaraa dibuudhaa fi qushaasharran naquudhaan seenaa babal'oo gartee tan ilmaan Oromoodhaa irra hedduun isaanii beeku balleessuudhaaf tattaafatee ture. Garuu seenaan sirreeffamuudha qabdi. Tana oguu jennu namni gartee qabsoo tanarratti lubbuu isaanii akkasuma sanitti jireenya isaanii irratti dabarsanii as gahan kumaatamaatu jira. Kumaatamaatu lubbuullee itti dhabee jira. Tanaafuu seenaan ummata Oromoo jechuudhaa fi seenaan Itoophiyaadhaa waladda. Okay? Sana gartee namni qaceellotti beekuudha qaba. Seenaan Itoophiyaadhaa seenaa Itoophiyaati. Warri gartee maqaa Itoophiyaatiin qabsoo Itoophiyaadhaaf godhe maqaa Itoophiyaatiin godhe malee maqaa ummata Oromootiin miti. Warri immoo maqaa Oromootiin qawwee takka fudhatee qawwee bitatee gaara seenee qabsoo gaggeessaa ture maqaa Oromootiin. So tuni garaagarummaa guddoodha. Eegatanii jenne booda dhugatti gartee wanni dagataniin ani ajaa'ibe haasawa Prime Ministertichaa kutaa duraatis kutaa lamadaatis sila isa daran gartee isa daran faarsee bultoonni akkaawuntii isaanii tan sooshaal miidiyaa irra guuttatanaan as bahanii yaada isaa kana gartee takka ni sirreessanii takka ammoo bar akkana jechuu barbaade yaanii gartee yaada addaa ni dhiyeessanii takka ammoo ija guduunfataniituma nurra faarsanii jechuudhaan gartee eegaa ture. Ani akkasittiin eegaa ture isinoo warri mana keessa jirtan haasawaa isaa kana laaltanii faarsee bultoonni maaliif as bahanii viidiyoo garagaraa irraa dalaguu dhaban? Maaliif as bahanii haasawaa isaa kana gartee nutti dhaadheessuu dhaban? Irra hedduun isaanii calja'aniituma gartee akka humaata kan ta'initti harka isaaniis dhooyfatanii viidiyoo inumaatu poosti godhaatillee hin jiran. Warreen poosti godhaa jiran irra hedduun isaanii waanuma gartee warreen tiktaakiidhaatii fi warri biraa gartee wal arrabsii takka takkaa fi dorgommii ganda keessaa irratti xiyyeeffataniiti jiran. Dhugumatti faarsee bultoonni hojiirraa ari'amamoo. Walleenuu baatii tana kafalliin hin kafalamneef maal isiniif fakkaattime? Kafalliitu hin kafalaminii fi tanaafi gartee waan Prime Ministertichaa dhaadheessuu dhiisanii dhugumatti kafalliin tuni gaasilaayis yeroo takka takka torbaanitti kafalamaniif jaanii yeroo takka takka baatitti kafalamaniif jaanii moo kafalliitu hin geenii akkami dubbiin tun moo kafalliitu baankiin seeniin kara dhaabbatte dhugumaan isin hin beeka amma karaa feesbuukiitiinis karaa gartee tiktaakiitiinis faarsee bultoota gartee qicaa adda addaa waa'ee gartee akkanaa je'ee bar Prime Ministericha keenya akkana je'ee kas je'e jaanii isaanii faarsuu hin agarre. Silaa isaanii namuu dura faarsa beeytanii isaaniitu namuu dura deemee gartee dhaadheessuudhaaf waan adda addaa wal facaasuudhaan isaanis silaa gartee sooshaal miidiyaa hunda guutuu irra ture. Dhugumatti viidiyoo tokkollee hin agarre beeka. Inumaatu warrummaan faarsee bultoonni viidiyoo OBN maxxansuu gartee isaanii sheer godhu jiru hin agarre. Waan ajaa'ibaati beeka. Silaa gartee yeroo biraa taate warri gartee jala deemee faarsee dhaadheessee viidiyoolee garagaraa kana olii gad dabarsu isaan ture. Isaan ture. Irra hedduun isaanii qophaa'anii eeggatan inumaatu gartee galgalaa saataatu ganamaa saataatu garuu immoo marsaa tana takkaan isaaniitu irratti gartee hirmaachaan jiran. Tuni warra PPdha warra biltsiginnaadha gartee hedduu yaachisuudha qabdi.
warri bilisiginnaadha. Yeroo gabaabdutti gartee faarsee bultoota isaanii walitti qabanii maaliif viidiyoo poosti godhuu dhabdanii? Keessattuu gartee yoo isinii kafalamee ture taate akkamitti gartee poosti godhuu dhabdanii jaanii gaafachuudha qaban. Egaa kuni gaafatamuudha qabanii beeka. Haasoo Prime Ministertichaa hojii isaanii gartee gaggeessuu dhabanii akkanumatti gartee dhokotanii ganda keessa tattaa'uun waan gaarii hin fakkaattu. Okay? Tanarratti dhugaan isinii mujjiraame? Akkasuma dhugaan isinii mujjira. Egaa ana qofaa miti isinoo waya gartanii yoo isin arkitanii taatan ballaki abaluu fi abaluu maxxansanii jiranii naan jaa. Takka agartee abaluun tokko kanatti maxxansee jira kabiraa tokko gartee walleenuu gara kiyyan dhufne taati. Isin galtee waan hin jechaa jiru. Silaa yeroo biraa taate isaanii dura deemee maxxansanii beeytanii isaaniitu gartee dura dhaadheessuudhaan. Waan hin jenne waan inni hin jeen fa'aa itti hidhaanii gartee akka malee dhaadheessanii bargaa dachii tana hunda dhiituudhaan. Garuu viidiyoo kutaa lamaa kan gartee OBN irratti dabree kan silaa gartee bikka fedhan irraa muratanii bikka fedhan faarsanii bikka fedhan olii gad oofan tanarratti gartee habba takka humaa takka hin jenne. Waanuma ajaa'ibaati beekaa. Moo walleenuu lolaaf qophaa'u jiran. Lola Tigraayiif qophaa'u jiranii. Moo akkami dubbiin tun. Waan hundaafuu tana adda baafachuudha qabna. Isaanii gartee kanatti harka maratee calji'ee taa'u kuni hedduu gartee nu yaachiseeti jira. Nuti baruu barbaanna gartanii.